السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتو تكي نجرة جفتو سنين جتا الحمد لله. أمسا قباب دو تكي سنين في موفي إنس مالي دا وري تيك توك أنا ريرتان وري فيماسي تاتان وري فولو قبل إجولي قتبولا تاتاني نمني وانت خانا هم بيخن هنجرو مدابرا يوكين بيجيسا من أنجل فجأسا سنجتو دا إني سني برانا أباميتي ننجرا غارو وفي غندت غالي نين بيتان غند جتشورا كيساتو مني أرسي بها أنا دغالو فيت إيجو مو غبرين كينا قتبولا ركو هما كيس جرا لفتك قتمي وانت فجأسا هن دمني سنين من جرا غارو مدابرا كانتا مالي من أن تاو هندندو ومني كينا ركاتشو تجرا يروم فجأسا مو إرا دربو تجرا أما يو هندوبني فمتا كيساني يوم دوبتني في بود أمني أرسي قوقان أمني أرسي ركته أمتا أرسيك أرقار أسو هنجدين رب نوت هندمني رب نوروب جرا لفتلي بريدة جرا قطمي جرا غارو مدابران كوني هنجرو موتم مرة ركون تاي ورا غندارا ركون تاي هم بيكنو قطبولان كينا غباو مركته غارة تاود أبيتنين هالكني قويا كنو مقالا كيسا ديمي قطبولان ركتشو تجرا gara seerri ilaalchisutti gara abbaa dhimmi ilaalchisuu nama kana sagalee ta'aafi ummata keenya sagalee ta'aafi osoo rakkoon hamtuun hin dhufin ummata keenyar ammatti sagalee ta'aafi wanti kun akka dhufuuf jitu keessattuu gandatti galee ganda taa'aa jira ganda jechuun ni beektan namni hin beekne hin jiru ganda yookiin qabaleetu qabeetti wanta kana taa'uunitu jira gabareen keenya jidduma kana miidhamu jira sa'aatiin midhaan facaasan deemutti jira sa'aatii malee yoo facaasan midhaan hin ta'u ni beektan hundi keessaniyyuu kanaafuu ummata keessaniif sagalee ta'a ijoollee arsii bahaa aanaa digaluu fi xiijoo guutumatti arsii bahaa jechuudha madaabaraan hin jiru qotee bulaan keenya ganama boo halkan gala isa soquuf magaalaa keessa qabaleerra walii gaddeemaa gandarra walii gaddeemaa oolaa sa'aatii itti deemee jira lafti qotamee lafa taa'utti jira sanyii hin dhabne sanyii ni qabanii garuu madaabaraa kana malee midhaan sirri ta'uu hin danda'u kanumarraa osoo booda rakkoo hamaa keessan seenin ammumarraa sagalee ta'aa fi ummata keenya wanta gabaree barbaachisu wanta qotee bulaa barbaachisu akka argatan ammumarraa dubbadhaa fi sagalee ta'aa fi ummata keessanii abbaa keessanii ar'aaf biyya ormaa jirtan malee biyyuma kana galtanii gaafa maatiin keessan rakkate isinillee achi rakkachuun keessan hin oolu kanaafuu ummata keenya qotee bulaa keenya sagalee ta'aa wanta qotee bulaa barbaachisu mootummaas ta'ee warra gandaas ta'ee namni isa barbaachisu wanta kana argachuu qabu gabareen waan biraa isinirraan gaafanne birrii isaatiin bitata maaliif of bira qabdanii teettaniini ummata keenya rakkistanii sa'aatiin facaasaa deemee jira isin jechuu barbaada gara dhimmi ilaalchisuutti nuuf dubbadhaa isiniin jenna gabaabumatti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. الشمع أركفونه جرتو أمتا قشتي أمتا جاللا في أمتا كبجا الحمد لله رب العالمين هذا اللي فيديو تكو قبني وليت ديبيني جرا وروني channel كوتيف هارواتاتني لايك شير gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa yoo dogongorri jiraate yoo qeequmsi jiraates koomentii sanduuqa koomentii jalatti wanni akkanaa sirraa hin malu wanni akkanaa hin godhini wanni akkanaa irraa deebii gannu jechuudhaani wan dogongora tarii namni dubbatu namni waa hojjetu tarii dogongoruu danda'a dogongora koo irratti argu isinii warri daawwatan irratti arguu dandeessa waan ta'eefi qeequmsaa fi karaa malee waa irra jiraadhe waan akkanaa hin dalagin jechuudhaani nagursaa na bira dhadhaabadhaa like video kana like share naaf gochuudhaan na bira dhaabbadhaa yaada babbareedaa naaf kaa'u na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha obboleewwan kiyya yoo kun video yaanni koo isinitti tole akkasuma haadhalee video biraa qabadhee walitti deebinee rakkuma waliin daawwanne kanatti jechuudha har'a waa'ee qotee bulaa kootii irraa dubbachuu barbaada oromiyaa kutaa 11 irraa na ilaallata waan ta'eef dhumni kun dhumma kiyyaadha dhimma na ilaallatudha na ilaallatu jechuu hin danda'u oromiyaa kutaa 11 bakka bu'een dubbachuun barbaada eenyu na dhagaa jedhee cadhisuu hin qabu dubbachuun qaba sagalee rabbiin naaf kenne alhamdulillah dubbachuun qaba saba koo lammii kootiif jechuudha ani maatii kooti mataan koo maatii qotee bulaati abbaan koo qotee bulaadha maatiin koo guutuun qotee bulaadha eega kana jedheen booda har'a dhiibbaa qotee bulaa keenya irratti makara isaa irratti dhiibbaan gahaa jiru irraa hin dubbachuun barbaada kanatti osoo hin dhaalleen dura warroonni sagalee ta'aa jirtan warroonni dubbataa jirtan
hundumti keessaniyyuu galatooma ammallee daran kana caalatti cimee karaa TikTokiitiin karaa FBtiin karaa Instagramaan karaa hunda Twitteriidhaan sagalee dandeessanii kallattii dandeessanii dhiibbaan mootummaa kanarratti akka godhamu cimee itti fufuu qaba kun jechuudha. Eenyu na dhagaa eenyu na ilaala hin jedhini nam tokko si ilaala nam tokko lama si ilaala kan si ilaalu sun si jalatti ilaalee waan dagate yaadatee innis kaka'uu danda'a waan ta'eef kanaafuyyuu yoo baay'annee dhiibbaa tokko taanee dhiibbaa goone xiyyeeffannaa keessa galuu danda'a wanti kun. Kanaafu keessattuu wanti qote bulaa baay'ee rakkoo guddaadha. Maal jennaan sa'aatii qaba wanti hundumtuu sa'aatii qaba makarri sa'aatii qaba keessattuu akka naannoo biraa tarii makara naannoo biraa hin beeku akka Arsiidiitti facaasaan qamadiidha jechuudha yeroo guyyoota muraasa hafee jechuudha keessaa bahuudhaaf ji'a kana keessa guyyoota muraasa kana keessatti kee hin facaafamu taanaan kalas yeroo isaa keessaa bahaa jira booda ammoo tuyyuu qorraawwan garagaraatiif saaxilama sa'aatii yoo achi deeme jechuudha. Gariin ta'u sa'aatii yoo achi deeme garboota malee qamadiin sa'aatiin qamadiidha kalas jidduu kana faca'uu qabu guyyoota muraasa qofa hafee jechuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa karaa dandeenyeen qote bulaa keenyaaf sagalee haa taanu dhiibbaa haa geggeessinu eenyu na dhagaa eenyu na argaa sagaleen koo eenyu bira gahaa jechuun osoo hin taane kan si dhaga'u baay'ee tarii kan si dhaga'u baay'eedha ati kan si dhaga'u san quban qabdu malee kan si dhaggeeffatu baay'eedha. Nama baay'ee si dhageeffata waan ta'eef kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa sagalee haa taanu mootummaa kanatti karaa hundaan dhiibbaa haa goonu maatiin keenya madaabaraa barbaachaaf bahee ganama bahee raasaa bulaa jira dhugaa dubbachuudhaaf wanta kana akka qoosaa yookaan akka salphatti qabdanii ilaaluu hin qabdan akka salpha gadi buusanii ilaaluu hin qabdan jechuudha. Biyyattii sanii mootummaan kun osoo beekee anniisaan biyyattii sanii anniisaa humni guddaan biyyattii sanii qote bulaadha. Mootummaanis anniisaa biyyattii sanii kunuunsuu qaba malee daran jajjabeessuu qaba malee hamilee isaanii dhawuu hin qabu humna isaanii dhawuu hin qabu. Mootummaan kun kana beekee kana hubatee qote bulaa kana jajjabeessee sanyii isaatii fi madaabaraa isaa gatii madaalamaa akka humni isaanii danda'utti dhiyeessee fi kunuunsa gochuu qaba. Silaa qarqaaruu qaba jajjabeessuu qaba irra naanna'uu qaba. Iddoo takka jallisiidhaa dhaqanii abbaa qabeenyaa keessa dhaqanii keessa seenanii suuraa of kaasaa gadhiisuu hiikan qabu laa walsomuun maaliif barbaachifti. Na'am qote bulaan kun biyyattii saniif anniisaa guddaa humna biyyattii sanii akka ta'e hubatee rakkoo kana hatantamatti yeroo kana keessa furuu qaba. Ani kan na dhibu keessa kan gaafii nattu keessa kaleessa namichi paarlamaa keessatti waa'ee gaafate wanni inni gaafate keessan keessa wanna deeggaruu nin qaba maal deeggarsaa jechuu dandeessan namoonni gariin qeeqa rakkaasaa jirtan qeeqnis bakkee itti ka'uu qaba bakkee deeggaramuu qaba xiyyeeffannaa irratti kennuu qabna. Bakkeen inni waa'ee qote bulaa ekonomii biyyattii daaraa taatee jirti waggaa shanan kana keessatti waa baay'eetu dhabamee jira jedhe dhugaadha dhabamee jira. Oromiyaa keessa sa'aatii kanatti lola deemaa jira qote bulaan dhaabatee hafaa jira qotee maasaa isaa akka qoteetti harkatti hafaa jira dhugaadha kun ka gaafatu gaafii gaafatamuu qabu gaafate yes gaafii yeroo isaa eeggate gaafate kaawwan gaafiin bakkeetti morma'u jira bakkeen itti deeggaramu jira. Akka na dhibe keessaa jedhe paarlamaa keessa dhalataan Oromoodhaa dachaan taa'ee jira. Sila rakkoo Oromoo kanatu itti mul'anne moo maaf hin dubban rakkoon qote bulaa kun itti mul'atu maatiin qote bulaa achi keessa hin jiru maaliif sagalee hin taane maaf dhiibbaa mootummaa irratti hin geggeessin akka inni laphee ofii dhiibee namichi sun dubbatutti qote bulaa kana maaf laphee dhiibaniiti maaf hin gaafanne gaafii kana maaf dhiyeessuu dhaban kaleessa paarlamaa irratti yeroon deemaa jira maaf dhiyeessuu dhaban. Qote bulaan dhaabatee hafaa jira oorruu isaa harkatti haftee jirti akka qotatee harka hafaa jirti maaf dubbachuu dhaban gaafii kana maaf dhiyeessuu dhaban maaliif afaan lugaaman akka inni kaleessa laphee dhaatee aangoo irraa gadi bu'i jedhee gaafatu sanitti qote bulaa kennaaf sanyiin gadaa dhiifamuu humna isaa akka madaalee taa dhiifamuu sanyiin haarofnis akka malee qote bulaa kennarra humna isaatii ol ta'ee jira madaabaraan guutumattuu dhabamee jira. Nagaaddee iddoo takkatti 10,000 kan dhiyeessaa jirtu quccubaluu takkatti
maatii keenya onni bilbilee gaafannu maatiin keenya nuuf dubbatu quccubaluu xixiqqishuu xaasaa xixiqqishuu sanii 180 kan gabaa irratti naggaaddoonni dhiyeessaa jirtu jechuudha. Haya 180 bitanii akkam godhan booyi takka facaasuu hin dandeessu quccubaluun xixiqqishuu sun 180 quccubaluun xixiqqishuu sun 180 dhiya gurguramaa jirti jedha maatiin keenya yeroo bilbilee gaafannu. Naggaaddoonni kun seeraan maaf hin to'atamne? Naggaaddoonni kuma kudhaniin dhossitee baastu kuni mootummaa maaf sakatta'an? Namoota iddoo iddootti sakatta'ee akka qabaa jirullee hin dubbatama. Ka qabamullee baazawee biyya keenya keessatti namni nama ajjeesu xiqqoon qabama mallaqaan kennaa hin bahu. Kanattuu biyya saniitti kan shiftaa baay'isa jechuudha. Namni nama ajjeefamu osoo ajjeefame sila akkasitti wanti tokko adabbiin uf qusataa deema ilmi namaa namarraa jechuudha. Wal ajjeesuu bifa walaati wal qalurraa. Haa ta'u kun yeroo isaatii miti. Sanyii qote bulaadha kan barbaannu nuti namni. Akka inni kaleessa laphee ofii dha'ee aangoo irraa gadi bu'uu qabda paarlamaan bittinnaa'uu qaba jedhee laphee ofii dha'ee dubbate sanitti dhalataa Oromoo maaliif qote bulaan keenya yeroo isa sanyii isaa dhabee jira. Orruun isaa akka facaafa akka qotatee harka hafaa jirti jedhee maaliif gaafachuu dide? Nu dhimma aangoo irraa gadi bu'ii dhimma aangoo hin qabnu dhimma teessoo hin qabnu. Oromiyaan biyyattiin tana nagaa nuu bu'uu qabdi. Waraanni dhaabbachuu qaba. Qote bulaa keenyaaf sanyii madaalamaa dhiyaachuu qaba. Qote bulaan keenya sanyii dhiyaataa jirullee humnaa ol itti ta'ee jira. Kunis sirratuu qaba. Qote bulaan biyya kanaa fi anniisaadha. Anniisaan kun kunuunfamuu qaba. Anniisaan kun waan isa barbaachisu argatuu qaba. Paarlamaan sun kan jiraatu. Mootummaan kun kan jiraatu. Yoo qote bulaan jiraateedha. Oomishni haadha qamadiin daraddaranii haadha ala baamna jedhanii bira suuraa of kaasa suni eessaa dhufe? Qote bulaa kanarraa dhufe. Yoo har'a sanyii gahaan qote bulaa kanaaf hin dhiyaanne bor eessaa fidee suuraa bira ka'uuf deema? Kan ammoo sagalee ta'uu qabna. Uummanni paarlamaa keessa jirus karaa tokkokiitiin karaa FB'tiin warroonni sagalee gurguddaan isiniif dhagahamus irrattis dhiibbaa godhuu qabdan godhaa jirtan soorri godhaa jirtanis galatooma ulfaadha. Daraan ammallee itti cimuu qaba. Kana caala itti cimuu qaba. Maatiin keenya dhaabbataa jira. Maatiin keenya maasaa isaa akka qotame harka hafaa jira. Nuti sa'aatii kana maatii keenya jala gallee sanyii isaanii binnee fi madaabaraa isaanii binnee fi orruu isaa akka facaafatee uf danda'ee akka ekonomii isaa naanneffatee nurraa uf daggafu goona. Uummanni kun yoo har'a sanyii kana darbatee hin jenne bor beelaaf saaxilama. Bor ilmi namaa maal nyaata? Gadi baheeti akka nu nyaachuuf taa'a. Haya kufaatii biyya taniitiif biyyi teenya kuftee jirti. Karaa qote bulaatiin dhiibbaa yoo akkana akka itti fufu ta'e kufaatii daangaa hin qabneedha kan kufuuf deemtu biyyattii sun kuftee jirti baazawee. Akkuma Jawaar baanu gommaan lama dhadheerti lamaan duuba haftellee dhaquuf deemaa jirti qarqararra geettee qilleerraa tartee jirti. Karaa kana karaa salphaadha. Qote bulaan keenya kufaatii qote bulaa keenya irratti dhufaa jiru kun baraaramuu qaba. Saffisaan furamuu qaba. Kanaafuu eenyuun dhagaa jettee ofi shakkiin tarii ati nama si dhaga'u san quba qabaachuu dhabuu dandeecha nama hedduu quba si qaba. Kanaaf karaa FB'tiin karaa hundumaa miidiyaa xiqqaa qabdanirraanii sagalee ta'uu qabna gabbaanee iyyuu qabna. Yaa uummata keenya akka xiqqootti ilaalina. Keessattuu uummanni paarlamaa keessa jiru uummanni karaa aangoo mootummaatti dhiyaatu dhiibbaa guddaa akka godhuuf nuti dhiibbaa irra godhuu qabna. Gaafa nuti dhiibbaa godhuu qabna. Qote bulaa sagalee kee ta'uu qabna. Oromiyaa kutaa 11 fi hundi rakkoo wal fakkaataa keessa jirti. Karaa lolaatiin karaa hundumaanuu Oromiyaan tasgabbii takka hin qabdu. Kanaafuyyuu cadhisnee taa'uu qabna. Yoo biyyi teenya naga taate nuti asiin mana namaatti tasgabbii arganna. Sammuun keenya yoo maatiin keenya biyya tasgabbii qabaate naga qabaate sammuun keenya asiin naga nu qabaata. Kana jennaan hundi keenya gadi baane iyyuu qabna. Wanna kana akka salphatti ilaalina. Akka salphatti ilaalina. Akka arsiititti qamadii facaasan qamadii guyyoota muraasa hafe keessaa ba'uudhaaf jechuudha. Yeroo isaa eeggatee faca'uu qaba.
dirqama yeroo isaa yoo eegganne ta'e faayidaa hin qabu lafatti naqamee ol biqilee booda qorraaf saaxilama waagii garagaraatiif saaxilama yeroo isaa deeme taanaan jechuudha midhaan callaa seerraa argachuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo isaa ka'e guyyoota muraasa hafte kana keessa mootummaa furmaata laatee qote bulaa keenya qaqqabuu qaba balaa kufaatii kanarraa saaxiluu qaba. Kanaafuu sagalee haa taanu isin jechuu barbaada. Horroonni sagalee taatan irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa kana daraan kana caalatti cimee itti hafuufu. Ijoo keessattuu uummanni keenya obboleewwan keenya horroonni paarlaamaa keessa jirtan nuti angoo dhiibbaa angoo irraa nu biignu gaafadhaa jedhaan jirru angoo teessoo dhimma teessoo hin qabnu nuti ka barbaannu biyya teenya nagaa ta'uudha. Nuti ka barbaannu qote bulaan keenya maatiin keenya nagaan bahee galuudha. Maatiin keenya waan barbaadu argachuudha. Dhimma teessoo irraa gannu bu'aa paarlaamaa diigaa nu gaafadhaa miti. Oromiyaan biyyi lolli haa dhaabbatu nu gaafadhaa cimsaa. Biyyi teenya nagaa nu haa taatu nagaaddeen keenya nagaa nagadatee haa galu qote bulaan keenya nagaa sanyii gaarii argateen haa facaafatu. Kana nu gaafadhaa cimsaadha. Paarlaamaa keessa warreen jirtan dhiibbaan nuuf godhaa karaa mootummaatiin dhiibbaa nuuf godhaa nagaa barbaada. Dhimma aangoo hin qabnu dhimma teessoo hin qabnu nagaa barbaanna. Kanaafuu obboleewwan kiyya karaa hundumaanuu sagaleen cimee kana caalaa itti hafuufuu warroonni sagalee ta'aa jirtanis kana caalaa daraan cimaa itti nuufufaa nullee isin jalaa shoo ergoonaa waan dandeenya nullee poostii goonaa nu dhagaa osoo jechuu hin taane kan sagalee qabu sanuu kan gadhiisu waan kanarra dubbatu sheer gochuun koomentii jajjabeessuun jalatti ol jajjabeessuun jabaadhaa jechuudhaan sagalee kallattii hundaa yoo ta'e tarii sagaleen kun dhiibbaa ta'uu danda'a waan ta'eef duuba irraa hin deebinaa isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyya viidiyoo isinirratti dheeressu. Inshallah rabbiin biyya teenya nagaa rabbiin nuuf haa buusu. Rabbiin qote bulaa keenyaafis yeroo gabaabaatti sagaleen keenya dhagahamee inshallah akka mootummaa kun furmaata nu laatee fi qote bulaan keenya Oromiyaa guutuu keessatti nuuf facaafate oomisha isaa nuuf oomishatus rabbiin nuuf kadhadhaa hundumtuyyuu rabbi bakka jirtanii akka amantaa keessaniitiin rabbi nuuf kadhadhaadha inshallah rabbiin sagalee teenya tan onnurraa fuudhee garaa laafisee mootummaa kanas akka qote bulaa keenya kana nuuf qaqqabu rabbi nuuf haa taasisu inshallah biyya teenyaaf illee rabbi nagaa nuuf haa buusu nu kan barbaannu nagaadha nu kan barbaannu nagaadha nagaaf nagaa qofa barbaanna dhimma aangoo hin barbaannu. Warra dhimma aangoof gororuu keessa hin jirru dhimma warra paarlaamaa diiguu keessa hin jirru nagaa barbaanna nagaa nu buusaa nagaa barbaada Oromoon nagaa barbaada. Kanaaf yaa uummata keenya sagaleen keenya akkuma itti fufetti cimnee itti hafuufnu cimnee haa gaafannu isiniin jechuu barbaada. Yooni namni haasa'u namni dubbatu dogongoruu danda'a yoo dogongorri jiraate yoo qeequmsi jiraate ijaaf qalbii irraa na hambisaadha yeroo hundumaayyuu yooni kararraa kan maqu ta'e wanta kanas irraa hin malu jedha koomentii jalatti naaf kaaya na jajjabeessallee laayik viidiyoo koo laayik sheer gochuudha nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha sagalee haa taanu sagalee warri ta'us cimtanii akka itti fufta isin gaafanna hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadhaadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.